Mujtabaa Kaamanan hooggansa lafa jalaa yookaan underground leadership keessatti waggoota dheeraaf muuxannoo kan kuufate yoo ta'u humnoota nageenyaa fi eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan keessatti dhiibbaa guddaa nama qabudha. Akkaataa ittiin hooggansa Iraan keessatti mul'achaa jiru akkuma Kim Jong Un birmadummaa biyyaa meeshaa waraanaatiin mirkaneessuu fi humna dhiyaan akka hin tuqamneef kellaa nuukileeraa uumuu ilaalcha jedhu irratti kan hundaa'edha. Tarsiimoon isaa kun Iraaniin gara Kooriyaa kaabaa lammaffaa geessuudhaaf kan karoorfatedha. Kunis biyya mormii keessoo fi alaa jalaa baraaruuf humna hooggansaa iddoo tokkotti walitti qabuu fi sagantaa nuukileeraa ishee boombii dhumaatti geessuudha. Mujtabaan akka Kim Jong Un ta'uun isaa addunyaa dhiyaatiif sodaa hunda caalu ta'ee mul'achaa jira. Mujtabaan biyya isaa akkuma Kooriyaa kaabaa boombii nuukileeraa xumuraa hidhachiisuuf amala inni taasisaa jiru bal'inaan qabannee jirra. Akka ragaaleen dhiyeenya kana ba'an agarsiisanitti Iraan dirree waraanaa kanarratti qofaa isheen dhaabbanne. Isheen wiirtuu waraanaa maashinii jabaa kan humnoota gurguddoo sadii Kooriyaa kaabaa, Chaayinaa fi Raashiyaa duubaan qabudha. Biyyi tokkoon isaanii gahee adda addaa taphatanii jiru. Tokko teekinooloojii kennaa, inni kaan dinagdeen utubaa, inni biraan ammoo muuxannoo dirree waraanaa dhangalaasaa. Kun tarsiimoo sibiilaa Ameerikaan cabsuu dadhabdee uumee jira. Dhimma kana bal'inaan ni ilaalla. Ameerikaan meeshaa waraanaa haaraa fi suukkanneessaa misaayila haayipaarsooniikii jedhamuun beekamu gara dirree waraanaatti fiduun ishee beekameeti jira. Kunis madaallii humnaa guutummaatti kan jijjiiru qofa osoo hin taane Ameerikaan waggoota dheeraaf jeettii waraanaa isheetiin dhaadachaa kan turte dhiisuun tarsiimoo misaayilaa kan Iraan waggoota 30 ittiin of ijaartee fi addunyaa ittiin raasaa turte hordofuuf dirqamuu ishee agarsiisa. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii misaayila kana bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyaa Shamaar Kafuunii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Egaa xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Addunyaan har'aa qarqara jijjiirama seenaa guddaa tokkorraa geessee jirti. Dambaliin siyaasaa fi waraanaa abbaa giddu galeessaa keessatti ka'u amala duraan ture hunda jijjiiruun boqonnaa fi sodaachisaa saaqaa jira. Waggoota muraasa darbanias keessattuu erga waraanneef dhiibbaan waraanaa Ameerikaa fi Israa'el kallattii hundaan Iraan irratti hammaatee booda gaaffiin addunyaa raasaa jiru tokko qofa. Iraan gara moodeela Kooriyaa kaabaa deemaa jirti kan jedhudha. Dubbiin kun addatti xiyyaara waraanaa yookaan madda nuukileeraa qofa miti. Dubbiin kun jiruu fi jireenya mootummaa of danda'e birmadummaa sabaa fi iccitii hooggansaa jabaa dhaloota haaraa dhalachaa jiruuti. Guraandhala bara 2026 keessa Kooriyaan kaabaa ajandaa nuukileeraa kiyyaa matuma mariidhaaf hin dhiyeessu jechuun addunyaatti labsite ulaa dippiloomaasii cuftee turte. Labsiin kun Iraaniif ergaa guddaa ture. Innis addunyaa amanamummaa hin qabne keessatti birmadummaa kee kan mirkaneessu boombii nuukileeraa kee qofaa kan jedhudha. Iraan waggoota 10 darbaniif seenaa addunyaarraa barnoota dhiigaan barame hedduu qo'attee jirti. Jalqaba irratti seenaa Liibiyaa fi Muammar Qazaafi yoo ilaalle bara 2003 keessa Gadaafiin nageenya addunyaaf jecha sagantaa nuukileeraa kiyya nan diigaa biyyoota dhiyaa waliin nagaa nan uuma jechuun meeshaa isaa hiikkate. Bu'aan isaa waggaa 8 booda bara 2011 keessa humnoonni warra dhiyaa yookaan neetoon biyya isaa weeraruun akka inni kufuu fi biyyi isaa akka bittinnooftu godhan. Gama biraatiin Yuukireen bara 1994 keessa meeshaa nuukileeraa addunyaarraa sadarkaa sadaffaa irratti argamu kan ishee harka ture waliigaltee Buudaapest kanaan harka kennite. Abdii nageenyaaf birmadummaa isheef kennameen gowwamte. Garuu bara 2014 fi bara 2022 keessa yeroo weerarri Raashiyaan irratti raawwatamu namni birmadummaa ishee kabachiisee hin jiru. Fakkeenyi lamaan kun Iraaniif gadi fageenyaan waan galuuf tarsiimoo harka kennachuu jedhu sammuu ishee keessaa guutummaatti taqxee jirti. Waliigalteen nuukileeraa bara 2015 kan Iraanitti amantee turte kufaatii Ameerikaa fi Doonaald Tiraampiitiin dhufeen booda abdii dippiloomaasii jiru hunda dukkaneessee jira. Iraan yeroo sanaa qajeelfama hunda guuttee madda nuukileeraa ishee to'annoo jala galchitee osoo jirtu Ameerikaan waliigaltee sana tarsaastee ba'uun ishee Iraaniif barumsa dhumaa ta'ee jira. Deebiin Iraan har'aa akkuma Kooriyaa kaabaa nuti amantii hin qabnu kanaafuu humna keenya qofa ijaarrannaa kan jedhudha. Haalli kun immoo gara keessoo hooggansa Iraanitti yeroo deebisnu maaraa fi iccitii ta'e tokko nu dura fida. Sunis Mujtabaa Kaamanan fi Kim Jong Un wal bira qabudha.
addunyaan irraa dhimma kana dhiphinaan hordofaa jirti. Mujtabaa Kaamanan ilmi hoogganaa guddaa Ayatollah Ali Kaamanan akkuma Kim Jong Un Kooriyaa Kaabaatti amala hooggansaa jabaa iccitii fi dhaabbata sibiilaa ijaaruu irratti xiyyeeffachaa jiraachuun isaa baay'ee dubbatamaa jira. Mujtabaa Kaamanan hooggansaa lafa jalaa yookaan underground leadership keessatti waggoota dheeraaf muuxannoo kan kuufate yoo ta'u, humnoota nageenyaa fi eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan keessatti dhiibbaa guddaa nama qabudha. Akkaataa ittiin hooggansa Iraan keessatti mul'achaa jiru akkuma Kim Jong Un birmadummaa biyya meeshaa waraanaatti mirkaneessuu fi humni dhiyaa akka nuun tuqneef qellaa nuukileeraa uumuu ilaalcha jedhu irratti kan hundaa'edha. Tarsiimoon isaa kun Iraaniin gara Kooriyaa Kaabaa lammaffaa geessuudhaaf karoorfatee jira. Kunis biyya mormii keessoo fi alaa jalaa bararuuf humna hooggansaa iddoo tokkotti walitti qabuu fi sagantaa nuukileeraa ishee gara boombiidhumaatti geessuudha. Mujtabaan akka Kim Jong Un ta'uun isaa addunyaa dhiyaatiif sodaa hunda caalu ta'ee mul'achaa jira. Sababiin isaa humni akkasii marii dippiloomaasiidhaaf hulaa cufaa qaba. Gochaan isaa garuu humna nuukileeraa qofaan mirkanaa'ama. Haa ta'u malee Iraan Kooriyaa Kaabaarraa waan ishee adda taasisus qabdi. Iraan wiirtuu dinagdee addunyaa malkaa Hormuz irratti argamti. Meeshaa ishee qofa osoo hin taane furtuu boba'aa addunyaa raasuu danda'u harkaa qabdi. Kooriyaan Kaabaa kophaa ishee yoo taatu, Iraan garuu humnoota gurguddoo akka Hizbullah, Huusii fi humnoota hidhattoota Iraaq keessaa qabdi. Kun ammoo Iraan nuukileera yoo hidhatte dhiibbaan ishee biyya ishee qofatti akka hin hafne agarsiisa. Mujtabaa Kaamanan jalatti Iraan dandeettii nuukileeraa guutuu yoo argatte, madaaleen humna abbaa giddugaleessaa guutummaatti ni jijjiirama. Ameerikaan waraana waggaa 20 Afgaanistaan keessatti gaggeessiteen dadhabdee jirti. Har'a morkii nuukileeraa Iraan kana fuullee dhaabbachuuf humna dhabdee jirti. Trump nuukileera Iraan nan dhorkaa jechuun yoo dhaadatus iccitiin Isfaaniif Naataanz jiru garuu ammas tarkaanfii isaa ugguraa jira. Iraan har'a murtii dhumaarra geessee jirti. Michummaan jiraachuu dandeenya garuu jilbeenfannee hin jiraannu. Tarsiimoon kun akkuma Kooriyaa Kaabaa biyya ishee qoqqobbii jabaa jala galchus birmadummaa ishee garuu mirkaneessitee jirti. Mujtabaa Kaamanan akkuma Kim Jong Un hooggansa isaa sibiila gochuun uummanni isaa nuukileeraa akka abdii birmadummaa dhumaatti akka ilaalan gochaa jira. Kun ammoo xiinsammuu saba gootaa kan mo'amuurraa du'a filatu waliin walitti hidhama. Addunyaan nagaa barbaadu amantii dhabee biyyoonni humna qaban addatti dhimma itti ba'an keessatti Iraan boombii nuukileeraa hidhachuun ishee dirqama jiraachuu ta'ee mul'ata. Walumaa galatti xiinxalli akka agarsiisutti madaalli humna addunyaa keessatti Kooriyaa Kaabaa lammaffaan ba'a giddugaleessaa keessatti dhalachaa jirti. Boqonnaan marii fi dippiloomaasii xumuramee boqonnaan sodaa mo'ichaa jalqabamee jira. Mujtabaa Kaamanan hooggansa jabaa fi sagantaa nuukileeraa jabaadhaan leenca baatee dammaqee jira. Dubbiin kun Iraan qofa osoo hin taane addunyaa guutuu raasuuf jira. Addunyaan Ameerikaan qofaatti itti ajajju sun xumuramee biyyoonni akka Iraan boombii isaaniitiin kabajaa isaanii mirkaneessan dhufaa jiru. Addunyaan har'aa dirree waraanaa ba'a giddugaleessaa keessatti kan argitu gootummaa loltoota Iraan qofa osoo hin taane shiraa fi humna madaalli addunyaa raasaa jirudha. Akka ragaaleen dheenyaa ba'an agarsiisanitti Iraan dirree waraanaa kanarratti qofa isheen dhaabbanne isheen wiirtuu maashinii waraanaa jabaa kan humnoota gurguddoo sadii Kooriyaa Kaabaa, Chaayinaa fi Raashiyaa duubaan qabudha. Kunis waraana biyya lamaa gidduu jiru osoo hin taane morkii jabaa humnoota dhiyaa fi humna michummaa aaraa gidduutti uumamedha. Biyyi tokkoon isaanii gahee adda addaa taphatu. Tokko teekinooloojii kennaa, inni kaan dinagdeen utubaa, inni biraan ammoo muuxannoo dirree waraanaan dhangalaasaa. Kun tarsiimoo sibiilaa Ameerikaan cabsuuf dadhabdedha. Mee jalqabaa gara ulaabaatti gara Kooriyaa Kaabaa haa ilaallu. Hariiroon Kooriyaa Kaabaa fi Iraan waggoota dheeraatiin garuu har'aa gara sadarkaa teekinooloojii misaayilaa itti waliif dabarsanitti ce'ee jira. Kooriyaan Kaabaa waraana kana akka laaboraatoorii meeshaa ishee itti madaaltutti ilaalti. Ogeeyyiin waraanaa biyya sanaa Teheraan keessatti argamuun misaayilli Iraan akkamitti raadarii diinaa cabsee akka seenu irratti gorsa kennaa jiru. Kunis dandeettii Iraan misaayila ishee baqaqaatti akka ittiftuu kan taasisedha. Kooriyaan Kaabaa meeshaa qofa osoo hin taane kutannoo ittiin ittisanis dhaloota haaraa loltoota Iraaniif dabarsitee jirti. Kun Ameerikaadhaa fi michoota isheetiif sodaa guddaa uumee jira. Sababni isaa misaayilli isaan dadhabaadha jechuun tuffatan sun har'a keellaa isaanii hundaa diigaa waan jiruuf. Gama biraatiin gaachana dinagdee kan taate Chaayinaan Iraaniin utubaa jirti. Chaayinaan waraana kana keessatti kallattiin rasaasa hin ittiftu. Garuu humna ishee isa jabaa kanaan ulaa dinagdee Ameerikaan cuftee hundaa saaqaa jirti. Karaa daldala iccitiitiin maallaqnii fi meeshaan kan daldalaas kan waraanaas gara Iraanitti akka dhangala'u gochuun Iraan akka dinagdeen kufnee gootee jirti. Wanti caalaatti nama dinqisiisu Chaayinaan ija samiitti fayyadamtee sochii dooniiwwan waraanaa Ameerikaa fi bakka bu'iinsa loltoota diinaa Iraaniif dabarsuu isheeti. Kunis Iraan akka ija qabdu diina ishee fageenya irraa akka adamsitu taasisee jira.
Chaayinaa waraana kana keessatti gaaddidduu gudditti Iraaniif nageenya fiduudha. Raashiyaan ammoo gama isheetiin muuxannoo dirree waraanaa fi tarsiimoo ittisaa qilleensaa kanaan Iraan waliin hiriirtee jirti. Waraana Yuukireen keessatti meeshaan Iraan Raashiyaadhaaf injifannoo yeroo fidan har'a immoo Raashiyaan teekinooloojii raadarii jaamsuu fi sirna ittisaa qilleensaa ishee kan ammayyaawaa dandeettii isaa Iraaniif kennaa jirti. Loltoonni Iraan xiyyaarota Ameerikaa jalaa akkamitti akka miliquu danda'an muuxannoo Raashiyaan Yuukireen keessatti argatte irraa barachaa jiru. Kunis humna waraanaa Iraan sibiila qara qabu taasisee jira. Raashiyaa fi Iraan har'a madaallii humna addunyaa irratti hidda tokko ta'anii mul'atu. Walumaa galatti xiinxalli akka nuuf mirkaneessutti Iraan qofaa ishee eebba Ameerikaa jala hin jirtu. Michummaan biyyoota sadii kun tarsiimoo flexible networkii uumee jira. Networkiin kun akka walitti hidhamiinsaa idilee miti, garuu yeroo rakkootti akka qaama tokkotti hojjeta. Kooriyaan kaabaa madda teekinooloojiiti, Chaayinaan madda dinagdee fi iccitiidha. Raashiyaan ammoo madda muuxannoo fi ittisaa qilleensaati. Iraan ammoo qabatamaadhaan dirree irratti gootummaa ishee mul'iftee jirti. Kun waraana addunyaa haaraa madaallii isaa eeggate yoo ta'u, Ameerikaan yeroo Iraan rukutuuf yaaltu samii irratti meeshaa Raashiyaa, boolla keessatti teekinooloojii Kooriyaa kaabaa fi dinagdee keessatti ammoo harka Chaayinaa argatti. Kun ammoo Ameerikaa fi Tiraamp dhiphina hin dhumne keessa galchee jira. Waraanni har'aa kan iccitii fi michummaati. Iraan gootummaa isheetiin addunyaa kana raasaa jirti. Addunyaan keenya har'a guddina teekinooloojii waraanaa fi jijjiirama tarsiimoo dorgommii humnaa keessa seenuun bakka itti seenaan waraanaa haala addaatiin barreeffamaa jirurra geessee jirti. Keessattuu morkii jabaa Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru keessatti Ameerikaan meeshaa waraanaa haaraa fi suukkanneessaa misaayilaa haayipaarsonikii jedhamuun beekamu gara dirree waraanaatti fiduun ishee madaallii humnaa guutummaatti jijjiiraa jira. Kun qofaatti meeshaa haaraa uummachuu osoo hin taane Ameerikaan waggoota dheeraaf ittilee waraanaa isheetiin dhaadachaa kan turte dhiisuun tarsiimoo misaayilaa kan Iraan waggoota 30f ittiin of ijaartee fi addunyaa kanaan raasaa turte hordofuuf dirqamuu ishee agarsiisa. Addunyaan har'aa gaaffii guddaa tokko gaafachaa jirti. Ameerikaan dhuguma meeshaa Iraaniitiin Iraanii loluuf murteessiteetti moo dadhabina ishee dhokfachuuf yaalaa jirti? Mee xiyyeeffannoo keenya gara misaayilaa Ameerikaa Dark Eagle jedhamu kanatti adeebisnu. Misaayilli kun saffisa sagalee dachaa 5 ol kan barrisuu fi fageenya kiiloomeetira 2700 ga'uu kan danda'udha. Wanti meeshaa kanaan adda taasisu saffisa isaa qofa osoo hin taane akkuma qilleensaatti samii keessaa dambali'uun diina jala miliquu fi raadariin akka hin argamne of dhoksuu danda'u isaati. Ameerikaan meeshaa kanaan kan ijaarratteef tarsiimoo misaayilaa guddaa kan Iraan kanaan dura uumtee cabsuu fi Iraan waggoota dheeraaf gaarreen gurguddoo jala boolla dukkanaatti magaalota misaayilaa ijaarrachuun xiyyaaronni Ameerikaa akka isheen miine gochuun tarsiimoo sibiilaa uumtee jirti. Ameerikaan har'a xiyyaarota ishee fi loltoota ishee balaadhaaf saaxiluurraa misaayila Dark Eagle kanaan fageenya irraa rukutuun filannoo dhumaa ishee ta'ee mul'atee jira. Garuu dhimmi kun gadi fageenyaan yoo xiinxalame Ameerikaan tarsiimoo Iraan hordofaa jiraachuu isheetiif ragaa guddaadha. Iraan waggoota 30f xiyyaara waraanaa ammayyaawaa dhabdus misaayila baay'ee fi humna guddaa qabu ijaarrachuun madaallii sodaa uumtee jirti. Ameerikaan kanaan dura misaayilaa Iraan akka meeshaa dadhabaatti ilaalti turte. Har'a garuu isheenis xiyyaara ishee dhiistee gara misaayilaatti deebi'uun ishee Iraan tarsiimoo waraanaa addunyaa irratti jijjiirama guddaa fiduu ishee agarsiisa. Ameerikaan meeshaa kana kan fayyadamtuuf bakka Iraan misaayila ishee itti ittiftu biirtuu hooggansaaf iddoowwan niwukileeraa boolla jalaa jiran daqiiqaa muraasa keessatti barbadeessuu fi kunis morkii saffisaa fi teekinooloojii gidduutti uumamedha. Haa ta'u malee morkiin kun madaallii lama gidduutti kan hundaa'edha. Ameerikaan qulqullinaa fi teekinooloojii irratti xiyyeeffatti. Iraan garuu baay'inaa fi faca'insa irratti hundoofti. Ameerikaan misaayila madaa qabu tokkoon rukutuuf yoo yaaltu, Iraan garuu misaayila 10,000 samii irratti fannisuun diina ishee liqimsuuf of qopheessi. Akkuma ogeeyyiin waraanaa jedhan Ameerikaan misaayilaa isheetiin Iraan inni qulqulleessa jettee yoo yaaddu, Iraan garuu dambalee misaayilaatiin Ameerikaa ni dhabamsiisna jechuun amanti. Meeshaan wal fakkaachuu danda'a garuu kaayyoon isaanii garaagara. Ameerikaan sodaa uumuuf Iraan ammoo birmadummaa ishee kabachiifachuuf itti fayyadamti. Wanti nama dhiphisuun misaayilli haayipaarsonikii kun yoo hojiirra oole waraanni gara sadarkaa daangaa hin qabneetti ce'uun isaa hin oolu. Misaayilli kun saffisa guddaa waan qabuuf inni yeroo of ittisu yookaan yaada irratti kennu hin qabu. Kun ammoo waraana tasaa uumuu danda'a. Iraan gama isheetiin madda meeshaa kanaan Ameerikaa caaluu kan dandeessu akka Raashiyaa fi Chaayinaa waliin hariiroo jabaa qabdi. Kanaafuu Ameerikaan meeshaa haaraa kanaan Iraaniin nan jilbeenfachiisaa yoo jette, Iraan ammoo kellaa sibiilaa ishee caalaatti jabeessuun deebii gadhiisaa kennuuf qophiidha. Loltoonni Iraan dambalii ibiddaa Ameerikaan itti ergitu kana dandamachuun deebii humnaan guutamee deebisuun isaanii seenaa keessatti kan barreeffamudha. Walumaa galatti Ameerikaan meeshaa Iraaniitiin Iraan loluun ishee injifannoo osoo hin taane amala waraanaa Iraan fudhachuu isheeti.
Iraan magaalaa misaayilaa uumtee Ameerikaa dhiphisuu danda'uun ishee addunyaa irratti humni waraanaa warra dhiyaa akka kufu taasisee jira. Ameerikaan Dark Eagle yoo hidhattu Iraan ammoo gaarreen gurguddoo jalaa gootummaa ishee mul'isuuf jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaa irraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.